Hi, hordoftoota YouTube channel kiyyaa jira jirtu ambaayee nagaa koo galata waaqa haa ta'u. Har'a waan tokko hojjechuuf fuuldura keessatti dhiyaadhee jira jechuudha. Shunkurtii zayitiidhaan bisheessaan jira jedhama. Shunkurtii zayitiidhaan bisheessaan jira. Kanaafuu fayyoo maal hojjechuu barbaadde yoo jettani kusharii hojjechuudha. Kushariin hojjedha jedheeni amma shunkurtii bisheessaan jira. Shunkurtii bisheessaan jira. Shunkurtii bisheessuu yookaan waaduu yookaan xabbasuu jedhamti isaan hojjedha. Isaa booda kusharii baay'een keessan hin beektu isin barsiisuuf otoo hin taane hojjetachuun akka danda'amu isin beeksisuufidha. Hojjetachuun akka danda'amu isin beeksisuuf jechuudha. Innaa kusharii maal irraa hojjetama yoo jettani isin iyyuu beektu mokoroonii xixiqqaa fi misira duudaa timaatimii isa xiriiga tartiiba isaatti isinitti agarsiisa jechuudha. Amma garuu misira duudaa qopheeffadheen jira. Nadhaa ganaa dhaffeela. Daqiiqaan akka isinitti hin baay'annee fi kutee dhufa jechuudha. Mokorooniis qopheeffadheen jira. Hundayyuu qopheeffachuun hojjetachuun hin danda'ama isiniin jechuu barbaadeen. Shunkurtii zayitichi bisheessaan jira. Waan hundumtuu hojjetachuun hin danda'ama haala salphaadhaan mana keessatti jechuudha. Akka humna ofiitti wanta baraniin ogummaa ofiitiin hojjetachuun akka danda'amu isinitti beeksisuun malee ogummaa yoo ta'e isin amma sittidha na caala beektu. Biyya keenya keessatti kana hojjechuun sana waan akkas hojjechuun hin ulfaata jettanii akka hin yaadneefidha. Araawichaan maaliif nyaatti maal waan akkasii hojjetattee qimamii walitti qabamtee maaf nyaatti? Nunis hojjetachuu qabna malee ogummaa baranneen beekumsa horanneen hojjennee nyaachuu qabna isiniin jedha. Thank you jedhamuuti biyya Arabaa waan baay'ee waan na barsiiseefi maallaqa qofaa biyya Arabaa maallaqa qofa namaa kennatu ta'eeti baay'ee nu doomseera. Garuu maallaqas nu kenne beekumsas nu kenne jechuudha. Biyya kanatti garuu beekumsa horachuudhaaf ofii kee maallaqa kaffalta. Bishaateera. Shunkurtiin isaa bishaateera jechuudha. Kanaaf keessaan baasadha. Zayitiin isaas na fayyada. Amma argitu zayitii isaa maal akka godhu yerooni misira sana affeeluu fi mokoroonii sana affeeluuf baay'ee na fayyada zayitichi jechuudha. Viidiyoo isaa baay'ee kutee isinitti agarsiisaara. Amma kana viidiyoo irra taa'anii hojjechuun adeemsa isaa beektu waan ta'eef isiniyyuu sirriitti beektu. Garuu maal baruu qabdu? Biyyatti hojjechuun akka danda'amudha. Hojjetachuun akka danda'amu. Zayitiin isaallee na fayyada. Kun shunkurtichi kana fakkaata hordofaa. Mokoroonii affeelee irraa baaseera. Kanaafuu maal gochuun qaba? Zayitii sasila shunkurtii ittiin xabbasee ittiin bisheesse jechuudha. Irraan itti godha. Sababni isaa akka inni waliin qabanneef jechuudha. Akka inni booda yeroo waliin makamu dhumarratti wal gadhiisuuf jechuudha. Baay'ee ittiin goone xiqqoo dhumadha. Booda dhumarratti yeroo shunkurtiin isaa bisheessamee ka'ee yeroo
misirri isaas bishaatee bakka tokkotti walitti hidhamee walitti makamu kun wal qabatti sirriitti wal qabata waan ta'eef zayitiin kun immoo akka inni wal gadhiisisu godha. Dabalata immoo baay'ee hin mi'eessaa jechuudha. Zayitii duwwaa otoo hin taane shunkurtiitu itti bishaate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf misira innaa bishaatee ba'us misirattis akkanumaan itti godha xiqqooshi jechuudha. Zayitii irraa jechuudha naanni affeelamee bahu affeeluun birqii miti waan ta'eef yookaan immoo hojii miti waan ta'eef hin beektu waan ta'eef ka hunda isaayyuu hin beektu baay'ee isin hojjechaa ooltu kun mana madaamiiti hojii mana madaamii waan ta'eef ani achitti hin bare garuu maalidha main pointii isaa kaayyoon isaa inni guddaan akka biyyatti hojjetamuu danda'u akka bartaniif. Hayyee misira sana jechuudha misira duudaa silaa sana haala kanaan bisheesseera. Bisheessee keessaa calaleen jira jechuudha. Baay'een bisheesse yuuti sirriitti bishaateera. Kanaaf maalan godha seetanii ali zayitii akkuma salaattanii zayitii itti naqaa jechuudha. Zayitii sakanii zayitii isa intini irraa hafee jechuudha. Shunkurtii irraa isa hafee itti naqachuudha. Baay'ee miti xinnoomadha. Isaanin waliin maka. Faayidaa isaa isinitti meera akka mi'eessuu fi akka waliin qabanne godha jedhee isinitti meera. Waliin maka. Gaachuudha. Amma wanti na hafee shunkurtii isaa bisheessuudha jechuudha. Shunkurtii isaa bisheessuudha. Qulleetii jechuudha kun warra kaan jira. Baay'ee garuu timaatimiidhaan hin hojjetu. Silaaserri isaa timaatimiidhaan ture kan hojjetamu garuu an timaatimiidhaan hin hojjetu sababni isaa timaatimii baay'ee badaa hin jaallannu waan ta'eef an barbaree maa xiqqoo barbaree xiqqootti godhee kalarii maaf jechuudha. Bifa isaatiif jechuudha. Itti hojjedha jechuudha. Zayitiillee bakka isa kanarratti zayitiillee baay'ee itti naqu sababni isaa zayitiin asittillee nannamee jira waan ta'eef amma duwwaadhumadha. Zayitiin xiqqoo bichaan itti godha jechuudha. Zayitiin isaa hin gahaa kanumaan bisheessaa jechuudha. Kanumaan bisheessadha. Nan bisheessa kanumaa. Darbe gaaffii wayyaa jechuudha. Komantii toon dubbisu yeroo mullu affeelee ture. Yeroo mullu affeelaa jiru sana abbaan ta'e garuu abbaa isaa hin beeku. Biradistii sana achumaa bitteeyyuu naan jette. An garuu asiin binne biradistii kana jira garuu biyya kana guutee jira. Anachi fidee dhufee siin jedha hayaati koo asis jira. Deebisee ramteere biradistiin asis jira. Wanta adda ta'e tokkodha malee biyya achi fidachuun kan barbaachisu waan akkasii sasalphaan immoo asuu guutee jira. An garuu yeroo sana diskaawuntii rakasa taananiin bitee torban isaa jechuudha. Barbareedhaan jedhasiin jedhee jira. Barbaree xiqqoo manitti godhaa jechuudha. Barbaree xiqqoo.
namoonni baay'een killeedhaan illee ni hojjetu. Ogummaa addaa ofii masaanii uummatanii jechuudha. Kanarraa sittan godha xiqqoo ishii. Ashaboodha. Amma walitti godha ashaboosi. Waan kana itti godha. Akka kinoorii jechuudha. Maqaan isaa kinooriidha. Akka maajii jechuudha. Kamera keessa beet inni nama bisheessa. Amma bisheesseera. Kana booda wanti hafu waan hunda itti goggochuu, itti naquu, itti gargashuu waliin makuu bichaadha. Kuno haala kanaan bishaateera. Zayitii badaa zayitii ittiin goone badaa miti. Kanaaf amma waan hunda isaa bakka tokkotti itti naqaa jechuudha walitti. Isa kanarraan eegala. Mul'ata. Gara kaameeraatti mul'ata. Mul'ata waan ta'eef. Sekaan sitti mandabala. Mokoronicha wal qabateera. Amma tokko garuu humaan jedhu iyyuuti. Shunkurtii tasila bisheesse jechuudha. Baay'ee shunkurtiin kun baay'ee tokko mi'aadu. Waasaa utoo nyaatanii ilaaltanii garmalee mi'aawa. Shunkurtii zayitiitti xabbatan. Waliin makaa jechuudha bakka kanuma. Sirriitti waliin makee kunoo kana fakkaata. Yeroo waliin makamu kana fakkaata. Saanii irratti immoo baaseen sin agarsiisaa ilaala. Argitanii? Kusharee jechuun kanadha. Dhugaa waaqa kanumadha kusharee jechuun. Xiriginiin ittiin hojjetamus kanumadha. Yeroo baay'ee ani biyya Arabaa madaamii biratti hojjedheen beeku dhugaan siniin jedha. Obboleetti koo natti himee malee jechuudha. Isheen hojjechaa turte waan ta'eef isheetu natti himeen hojjedhe. Madaamiin garuu alaa hin bitti. Hin bitti baay'ee mi'aa kushariidha jettee bitte jechuudha. Kunillee baay'ee tokko mi'aashi. Kana fakkaata kushariin biyya ofitti hojjetachuun ni danda'ama. Haala salphaadhaan mana ofitti hojjetatanii nyaachuun hin danda'ama siniin jedha. Video biraa haala biraatiin na dhufaa. Guyyaa gaarii yeroo gaarii. Bye.